inshallah wallahi irra'anani ammo akka ifduba hindebine nisnin ja oromotiyya warreen gargaarti jirtanis akka irra ifduba hindebine mali gargaarsa warri moggaa jirtanis akka ifduba hindebine waan qabdaniin akka bira dhaabbatan hanga isaan injifatanitti hanga isaan irra aananitti akka irra ifduba hindebine dhaamsi kiyya kana fakkaataan isnin ja oromoti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo taatanii warreen gartee amantaa biraa qabdanii ashama akka hundi isinidha. Asumaan akkuma beekamu wanneen gartee akkuma nama qabatu namni gartee yuutuubara qabaatu warri yuutuubara hin qabne feesbuuka harmoo hundaanuu akka kan beekanidha. Kanarraa namni hin argin hin jiru. Asumaan dhuba wallaahi baay'ee takka Oromoo bakka jirtutti kanarraa namni gartee hedduun akka Raayyaa Abbaa Mucaa Abbaa Musammaa Abbaa Miskiinaa innillee ni beektan jee yaada. Kanarraa inni nama gartee duraanuu Oromoo tana gargaaruun beekamu silaa akkanaa kun hedduu baay'ee takka wallaahi akka Mubaaraka Musammaa kun nuuf hedduun maatee baay'ee takka gammadaa jechuudhaan akkamitaa jetti. Kanarraa wallaahi nama tokko osoo ol kaatee irratti duuluun ta'in osoo gartee nama tokko lafaa kaatee qeequun ta'in kanarraa namummaa lafaa ka'eetu isa kana qeequ hedduutu jira jechuudha. Akkuma beekamu tiitoo kanatti nagee akka Hamzaa Sheejjaa Beekummaasiis nama hedduutu laayifii isaan hojjechiisaa jira. Namni gariin walitti qabateeti isa kana maallaqa kana wanti ja'a kan jiru jira. Kanarraa ammoo Mubaarak Musammaa jechuun waan uummata Oromoo irraa yookaan uummata Oromoo irraa walitti qabee gargaarsa uummata Wallootiif walitti qaba malee waan biraatiif miti. Akkuma beekamu namni tokko lafaa ka'ee akkamatti nama maalummaa namaa hin beekne nama eenyummaa namaa hin beeknetu lafaa ka'ee waan namaan ja'a jechuudha. Asumaanuu nama kanaa kana jabeeffatuun wallaahi baay'ee takka barbaachisaa. Rabbiin umrii nuuf haa dheereessu. Akkanaa kun wallaahi duuba Rabbiin gartee umrii isaa bakka inni yaade olitti gartee Rabbiin isaa hamilkeessuun jaa. Asumaanuu gaa nama gartee akka gartee raachuu kanaa jira uummata gartee foolaa gurguddaa qabanii jira. Asumaanuu asililleen akkasumatti ni beektan jee yaada. Asililleen dhugaadhaa uummata Wallootiif baay'ee haalaan sagalee ta'aa jira. Kanarraa namni Oromoo ta'ee uummata gartee Wallootiif sagalee hin ta'in ni jira jee yaadu. Yoo gartee uummata gartee Amaaraa yookaan Faannoo taate malee jechuudha. Namni ifii gartee an Oromoodhaa kan jiru ifiin jiru wallaahi kan uummata Wallootiif sagalee hin taane kan gartee yuutuubaraatiin uummanni yuutuubaraatiin uummata gartee yuutuuba gurguddaa qabaniitu jira. Kanarraa inni kan uummata isaa uummata Wallootiif sagalee kan ta'in kataa'u wallaahi an Oromoo mitiin jaa akka mataa qayyatti Oromoo ta'e dhugaa yoo oolifne firmaan hin battu jechuudha. Kanarraa warreen gartee gurguddaatu jira. Akkuma beekamu biyyaan keessa jiru tana keessatti yookaan biyya Yemen tana keessatti nama akkana abalu jee maqaa dha'uun barbaadu nama gartee beekumtii uummata Oromoo biratti hedduu qaban ni jiran. Mee gabbaanii isaan sun har'aan tana uummata Wallootiif sagalee ta'anii wallaahi yoo isaan gabbaanii sagalee isaan uummata Wallootiif kan ta'an taate baatiin keessa jiru tun illee baatii Ramadaanaati wallaahi haqa qabanii jaan akkamitti jetti. Kanarraa warreen gartee sagalee ta'anillee ni jira. Ammoo abalu jechuun barbaadu isaanuu ni beekanii Oromootiyya isaan kana sheer godhaatii biraan naagaa. Arra guyyaa gaafa ol garagallee rafnu hin qabnu. Gaafa gartee as baanee yuutuuba irratti gartee piraankii maal jennee qofallee taphannu hin jiru. Ammoo maalirra jira? Uummata keenya Wallootiif sagalee ta'uun dirqama nurra jiru jechuudha. Oromoo ta'ee namni gartee sooshaal miidiyaa qabu kan uummata Wallootiif sagalee hin taane an Oromoo mitiin jaan. Arraas borus as deebe waan biraa kan nu gadhiisu miti. Kan isa kana laalu eenyu uummata Oromooti. Kan isa kana daawwatu eenyu isaanumaa jechuudha. Maaliif har'a gabbaata Wallootiif maaliif sagalee hin ta'in har'a isaan? Hayyee dhugaadha. Namni ol ba'ee namni humaan beekneewu namni sammuunsaa gartee waa takka gartee humaan yaadneewu har'aan tana beejii qabu Facebook haa ta'u TikTok haa ta'u gurguddaa qabanillee
dhugaadha akkuma beekamu sagalee ta'aa jiran baay'ee takka haa galatooman akka raayyaa abbaa mancaa kuni hayyama baafnee hayyama gartee mootummaarraa baafnee uummata walloo dheenee gargaaruun dirqama nurra jiru jeeti dubbatee jira. Sheekh Jamaal Aliyyee nama hedduudha maqaa kaasee haa galatoomu isaan umriin nuuf haa dheereessu. Kanaafuu raayyaa abbaa mancaa baay'ee takka haa nuuf jiraatu hin jaa. Kanarra ammoo nuti hanga yoomirraa fa'aa Oromoon tun kutaa kudha tokkoon kun yoonii fi uummata wallootiif sagalee taanee waan dandeenyu maallaqaanis gartee bira dhaabbannee gargaarree maal rakkoo qaba Oromooti. Yoo uummata keetiif keessaafu uummanni walloo haadha abbaa isaanii du'aa jira obboleeyyan isaanii dhumaa jira isaan kun dhumaa jira hayyee isaan kun hayyee yoonii fi qaamaan bira jiraatuu baattillee yoonii fi rasaasuma gartee rasaasuma maallaqa walitti gartee buusanii yoo rasaasa bitanii wallaahi baay'ee takka galatoonfadhaa jechuudha akka mataa jetti. Kanarraa isaan kun wanni isaan gartee baay'ee takka yaachisu jiru maali uummanni kun akkanatti dhumaa jiranii kanarraa beeltiinis akkasuma namni kun nyaatee dhugu malee diina kanallee ofirraa qolatu hin danda'u. Kanarra nuti dhugaamma anilleen wallaahi akka wallaalummaa qayyatti wanuman qabuun mallee maallaqallee qabaadhuu baadhu Oromooti yoo dhugaana gaafattan kunoo walumaan gartee sooshaal miidiyaa yookaan yuutuubuma gartee kanaanin sagalee ta'aaf jeetiin as dhufee jechuudha akka mataa qayyatti. Maali ni beektan namni gartee biyya keessaafuu biyya Yaman keessatti jiraachuun rakkisaadha. Wallaahi yoo dhugaa walitti himne jiraachuun lubbuun nama tokkotu jiraachuun rakkisaadha jechuudha. Anarra kanii fi gartee uummanni walloo akkanatti dhumaa jiran kaniin gartee sooshaal miidiyaa yookaan kanarratti uummata gartee keessaafu uummata keenya kan wallootiif sagalee hin taane antiyyaa jechuudha. Walumaan qabu tanaa yoon sagalee ta'eef baay'ee takka wallaahi natti dhaga'amaa jechuudha. Maali maalummaa Oromoo maalummaa gartee Oromummaatu natti dhaga'ame jechuudha. Kanarra osoo gartee obboleeyyan keenya abbaan keenya akkanatti dhumichiru nuti ol garagallee gartee kophallee taphatuun wallaahi nurraan barbaachisu Oromoo ta'e. Yoonii fi gartee dhugumaan an Oromoodha kan jettu taate waan qabduun gabbayii uummata wallootiif sagalee ta'e. Yoonii fi gartee sooshaal miidiyaa hin fayyadamne akkuma beekamu waasaappii adda addaa jira guruppii gartee gurguddootu jira. Kanarratti uummata kan keetiif riyaala 50 doolaara takka yoo gargaarte har'a uummata Oromoo biratti galata si galatoonfatanii jechuudha. Ammoo kan qabdu bira teessee akkanuma teessee uummata gartee akkanatti dhumaa jiru kana laaluun wallaahi hin barbaachisu hin akka mataa qayyatti Oromooti wallaahi uummanni walloo baay'ee takka dhumataa jiranii rabbiin gartee irra aansu inshaallah wallaahi uummanni walloo baay'ee takka bakka eessa jirtanii nama gartee duuba jiraa isaanii jechuudha du'aa isaanii awwaallattuu isaan hanga dhoorgan takkatti jechuudha uummanni Amaaraa wallahi Oromooti baay'ee takka nama gaddisiisa garuu maali kan arra du'e sun akkuma gartee anatti laaltee sagalee ta'uufiin dirqama sirra jiruun siin jaa obboleessa fayyaa obboleettii tiyya bakka jirtutti rabbiin gartee fayyaa tantee si haadhiisu kan gartee eeqa qabdu irraa yoo obboleessa keetii obboleettii dandeeti ilma Oromoo tokko qoodde wallaahi ittiin xiqqaattuun siin jaa obboleessa kee yoo dhugaa walitti himne kanarra wallaahi uummanni gartee keenyallee baay'ee takka galatoomne rabbiin gartee nuuf beekaa keenya nuuf gartee haa jiraachisu warreen gartee haasee kana keessa wallaahi umrii nuuf haa dheeressu hin jaan akka mataa jetti garuu dandeettiillee qabaatu baadhu har'aan tana dandeettiillee qabaatu baadhu har'a isaan saniin abdan bakka gartee isaan sun gahan san jechuudha isaan sunis ilmuma namaati dhugaadha maaliif gartee beekumtii qaban tana wallaahi haa galatoomanii jaa ummata walloo bira dhaabbatu isaaniitiif baay'ee takkan galatoonfadhaa akka mataa keeyyatti namni gartee har'aan tana Oromoo ta'ee jechuudha kan ummata wallootiif gartee yuutuuba qabus yuutuubaan kan gartee sagalee hin ta'in wallaahi dhiiga Oromootu hin qabuun jaa diqaalaan jaan isa wallaahi diqaalaadha malee diqaalaa afaan Oromoo barate namni afaan Oromoo bare beekadha asuma taa'eetuma afaan Oromootiin si cabsatee si nyaataa jechuudha inni suniif diina keenya inni sun jechuudha maali inni
odo oromoo ta'e odo dhiiga oromoo qabaate arraan tana caljee ummata akkanatti dhumaa jiru kana taa'ee hin laalu jechuudha. Gabbeeti hanga danda'utti maallaqa illee qabaatu baatu gabbee iyyaa jechuudha. Sagalee isaatiin yoo iyye sagaleen isaa sun ni dhaga'amti. Kanarraa sagaleen isaa sun nama hedduu bira geessi isin jaa oromootiyya. Kanarraa akka gartee viidiyoo tana sheer gootanii gartee ummata oromoo biraan naaf geessan abdiin isirraa qaba. Wallaahi antiyyaa viidiyoo tana jechuudha maallaqa irraa barbaaduuf osoo hin ta'in osoo gartee jechuudha sheerii guddootti barbaaduuf osoo hin ta'in awwanni gartee gabbee ummata gartee wallooti kan na dubbise qoqooma oromummaa na dubbise jechuudha. Arraan tana ati oromoo taate akkanumatti teessee nu laaltu wallaahi ati oromoo muteen siin jaa. Akkasitti jaalatamtootaaf hordoftoota keenya wallaahi arraan tana baay'ee takka maaliif kan gartee arraan tana xillee akkasii silol jeessu jechuun kan isin oolu waa'ee gartee oromooti akkan lol jeessu kanuma gartee obboleeyyan keenya akkanatti dhumaa jiran kan gartee akkuma taa'ee dhagaan bar bishaan yoo irra naqan hin fudhatu akka dhagaa taa'ee nama laaluu jira. Akkanaa kanaafin arraan tana akkana kan hunda lol jeesee isin jaa oromootiyya kanumaafuu yoon dogoggorallee dhiifama naa godha. Gaameeqa jechuudha akkamatti dhumaa as gahan namni gartee keessaafu takka gartee barana wallaahi haalaan itti hammaatte kanarraa namni gartee wallaahi an akka mataa kiyyatti yoo dhugaa na gaafattan wallaahi arraan tana odoon gartee maallaqa qabaadde arraan tana kan gartee wallaahi maallaqa qabu saniin waan hin qabu gartee isaan saniifin wallaahi gargaarsa godha oromootiyya. Kanarraa garuu wanni hin qabu sagalumatiyya tana wallootiif sagalee ta'a jedhan wallaahi ay dhufe wooma qabanii gartee ummata kee biratti sagalee ta'uufin wallaahi dirqama oromummaa kanarra jiru jeetiin as dhufe. Kanumaafu oromoo wanni dhaamsi gartee isin waliif dhaamtan namni gartee biyya adda addaa jirtan garee guruppii walitti ijaartanii nama kana kan gartee wallaala keessa jirus gama gartee guruppii fidanii akkana jettanii itti himtanii akka ummata gartee walloo gargaaru irratti dalaguu qabdanii isin ja'an akka mataa kiyyatti. Kanarraa nutis waan dandeenyuun irratti dalaynaa isinis warreen gartee jechuudha social media gartee hin fayyadamu warreen TikTok fayyadamtanillee dhugaadha akkuma beekamu Mubaarak Musammaa biratti kan maallaqa gargaarsiisu hedduutu jira. Ammas akkasumaan Raayyaa Abbaa Mancaafaanis akkaawuntii maxxansanii jiranii achittis deemtanii gargaaruu dandeessanii akkaawuntiin isaa Facebook yoo dheeytanis YouTube yoo dheeytanis TikTok yoo dheeytanis hin dhabdanii jechuudha. Achiin dheeytanii gargaaruu dandeessan. Ammas namni gartee isin irratti gargaartan kuni nama gartee jechuudha maallaqa namarraa walitti qabatee jechuudha achiin nyaatu osoo hin ta'in nama gartee quuqama oromummaa itti dhaga'ame irratti maallaqa keessan yoon gartee ummata wallootiin gargaarsa ummata wallootiin kan jettan taate nama gartee amaanaa jechuun waan safaataa miti nama amaanaa san bakkaan ga'utti erguu qabdaniin isin jaa oromootiyya. Andaamsa kiyya kana fakkaata kanarraa wallaahi bakka jirtanitti hanga gartee isaan bilisooman isaan isinitti illee wallaahi baay'ee takkan lolee jira. Kanarraa hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isin jaa horaa bulaa deeban.